Kaleessa Itoophiyaa ka seenan yoo ta'u paarkii industirii Boolee Lammii fi godina oomisha waan alatti ergamuun beekamu guddichaa fi paarkii industirii ammayyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu daawwataniiru. Pireezidaantiin Baankii Addunyaa Muummicha Ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin ta'uudhaan industiriiwwan oomisha uffataa fi biqilaa irratti bobba'an lama walduraa duuba daawwatan. Paarkileen industirii warshaalee argamsiisaniin kanneen dargaggootaaf keessumaa dubartootaaf carraa hojii guddina diinagdee fi hawaasummaa uumuun baay'ee gaariidha jechuudhaan hoogganaan Baankii Addunyaa kun xumura daawwannaa isaanii irratti gaazexeessootaaf ibsaniiru. Kaleessas Muummicha Ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin marii gaggeessanii jiran. Baankiin Addunyaa Itoophiyaa waliin daangaa walta'iinsaa babal'isuudhaan karaa warra liqeeffatuuf mijataa ta'e IFC yookaan walta'iinsa maallaqaa addunyaan dhiyaatuun akkasumas ajandaa keenya jijjiirama diinagdee biyya keessaa maddeen deeggaruudhaan guddina diinagdee keenyaaf gumaacha guddaa ni qabaata jechuudhaan Muummichi Ministeera Abiyyi Ahmad fuula Feesbuukii ofiirratti barreessuu isaanii Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaalota Waldiyaa fi Qobboo gidduutti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi garee seeraan ala hidhate yookaan faannoo jedhamu gidduutti uumameen daandiin cufamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiti jiru. Haalli nageenyaa naannoo sanaa hammaataa dhufuun uggura imalaa fi geejjiba konkolaataa akka addaan citu taasisee jira jedhan. Walitti bu'iinsa mudatee booda kibxataarraa magaalaa Qobboo keessatti baankonni fi waajjiraaleen mootummaa cufamanii akka turan jiraattonni mirkaneessaniiru. Akkasumas sagalee dhukaasaa handaara magaalattii irraa dhagahuu akka danda'an dubbatan. Izemaan wixata kaleessaa ibsa baaseen gareewwan hidhataniif biyyattii keessa jiran garaagarummaa siyaasaa karaa nagaan akka furaniif waamicha dhiyeessuusaa Masfin Arraagee gabaasee jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa kanaan dura dhaabbata gargaarsa bayyannechiisa Tigraay maqaa effort jedhamuun beekamurra dhorkaa kaa'ee ture akka irraa ka'u ajaje. Dhaabbanni bayyannechiisa Tigraay erga dhorkiin mana murtiitiin irra kaa'ame dhaabbanni dhaabbilee biizinasii mootummaa bulchuu Commercial Nominis akka bulchuu erga taasifame waggaa 3 fixeera. Yeroo sanatti waraana kaaba biyyattii keessa tureen wal qabate humna waraanaa adda bilisa baasaa Tigraayin gama maallaqaan deeggara jechuunidha kan inni cufame. Manni murtichaa dhaabbata daldala mootummaa akka dhaabbata gargaarsa bayyannechiisa Tigraay bulchuuf aangoon kennameef Commercial Nominis ajaja kenneen dhaabbilee kanneen abbootii qabeenyaatti dabarsee akka kennu ajaja dabarseeraa jala. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinneerraa erge. Oduu biraatti yommuu dabarru immoo Sudaan keessatti qaamonni wal waraanaa jiran lamaan gocha hammeenyaa akka yakka waraanaa fi sarbama dhala namaarratti himatamuu danda'u raawwachuu isaanii gamtaan mirga namoomaa fi qaamota ogummaa kan Sudaan himateeti jira. Jaallanneen dabalata qabdi. Gamtaan kun iyyata isaa barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterresiif dhiyeesseen manni murtii akka qoratu kan addunyaa dhimma kana akka qoratu gaafateera. Gareen mirgaaf qabsaa'anii fi qaamoleen ogeessota Sudaan kanneen 30 ol ta'an humni waraanaa Sudaaniif humni deeggarsa saffisaa naannoo Daarfurii fi bakka biraatti namoota nagaa irratti sarbama mirga namoomaa raawwachaa jiru jechuun himatan. Ibsa waliin sanbata darbe baasaniinis sarbamiinsi mirgaa dhaqqabee hatattamaan akka qoratamuu fi dhimmichi karaa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara mana murtii akka qoratu kan addunyaatti akka darbu gaafataniiru. Ittaantuutti gaafatamtuu waldaa ogeeyyii seeraa Daarfur Hafiisaa Hajaar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sarbamiinsa seeraa fi haleellaa walduraa duuba raawwatameen gochi ajjechaa jumlaa duguuggaa sanyii fi uummanni humnaan qe'eesaarraa akka buqqa'u gochuu dabalatee yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamu galmeessinee jirra jedhu. Sirni haqaa Sudaan amma sababa wal waraansa deemaa jiruun laamsha'uusaa yeroo laallu hawaasni addunyaa tarkaanfii fudhachuun namoota yakka kana raawwatan gara mana murtiitti dhiyeessuu qaba jedhu. Hajaar akka jedhanitti yeroo ammaa kana haleellaan qilleensarraa gaggeeffamu gamoolee sibiilotaa irratti itti fufee jira. Namoonni nagaan humnaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiru. Dubartoonni gudeedamaa jiran. Kanaaf hammeenyi kun hundi akka yakka waraanaatti lakkaa'amuu qabaa jedhan. Faransaay kibxata har'aa jalqabee lammiilee ishee fi kan biyyoota Awurooppaa biroo Niijer keessaa baasuuf carraaqqii akka jalqabdu ibsiteetti. Kunis Niijer keessatti humnoonni waraanaa fonqolcha mootummaa taasisuun aangoo erga qabatanii gara torbaan tokko booda ta'uu isaati. Ministiriin Haajaa Alaa Faransaay ibsa baaseen murteen namoota baasuu kana gaggeessuuf kan kakaase hokkara embasii Faransaay naayamee jiru irratti raawwatamee fi balaliin samii naannoo Niijer irraa cufamuu isaatiin akka ta'e ibseera. Ministirichi lammiiwwan Faransaay ofuma isaaniitiin biyyattii keessaa bahuu dadhabuudhaan achitti hafuu isaanii beeksiseera. Ministiriin dhimma alaa Xaaliyaanii Antooniyoo Tajaanii kibxata har'aa miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti Xaaliyaaniin lammii ishee naayamee jiraatan baasuudhaaf balalii addaa dhiyeessaa jirti. Gamtaan naannichaa ECOWAS akka jedhetti hoogganoota mootummaa irratti fonqolcha gaggeessanirra qoqqobbii kan kaa'e yoo ta'u pireezidaant Mohamed Baazum aangootti yoo hin deebi'an ta'e humnaan deebisuu akka danda'u ibsee jira.
Ameerikaaf gamtaan Awurooppaas mootummaan Baazuum hatattamaan akka iddootti deebi'u gaafataniiru. Biyyoota ollaa Niijer mootummaa waraanaa jalatti socho'aa jiran keessaa Burkina Faasoo fi Maaliin ibsa waloo wiixata kaleessaa baasaniin tarkaanfii waraanaa Niijer irratti fudhatamu kamiyyuu akka Burkina Faasoo fi Maalii irratti waraana labsutti ilaalamaa jedhan. Biyyi ollaa Niijer kabiraan ka mootummaa waraanaan bultu Giiniin qoqqobbii ECOWAS kaa'ee fi waraanaan gidduu seenna jedhamuu san mormitee jirti. Aangawoonni nageenyaa kan Liibiyaa bahaa sakatta'iinsa halkan tokkoof gaggeessaniin yoo xiqqaate godaantota biyya Paakistaan 385 mankuusaa daldala namaa kan seeraan alaa keessatti hidhaman keessaa baasuu isaanii gareen mirga godaantotaaf falmu tokko beeksisee jira. Lammiileen Paakistaan kun wiixata kaleessaa ganama manneen kuusaa hojiin seeraan alaa keessatti hojjetamu kan naannoo magaalaa Tobruk gama bahaarraa gadhiifaman jedheera. Dubbi himaan garee mirga namoomaaf falman kanaa akka jedhutti godaantonni kunneen bidiruudhaan gara Awurooppaatti maluuf karoorfatanii kan jiran yoo ta'u jarreen seeraan ala nama deddeebisantu isaan gadhiisuuf kaffaltii maallaqaa gaafachuudhaan hidhee isaan kaa'e. Liibiyaan godaantota biyyoota Afriikaaf giddugaleessa bahaarraa gara Awurooppaatti ol ta'an hirmaachaatii jiru. Yaa'ii guyyaa lammaffaa har'aa kanarratti hooggantuun dhaabbata misooma idil addunyaa kan United States Samantha Power irratti argamanii haasaa taasisaniiru. Yaa'iin kun guyyoota sadiif kan turudha. Tujubee horaa bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamaa jiru hoteela Omni Shooraam irraa gabaasa qabdi. Yaalii yookaan kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'anii kan yeroo ammaa as Waashingtan DC'tti gaggeeffamaa jiru ardittiin bifa waariinsa qabuun akka guddattuuf badhaatu kataasisan caasaalee hawaasa siivilii cimsuudhaan hoogganoota Afrikaa irratti investii gochuun cicha United States qabdu keessaa tokko ta'uu dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID beeksiseera. Jalqaba yaa'ii kanarratti haasaa kan dhageessisan keessaa bulchituu dhaabbata misooma addunyaa kan United States Samantha Power turan. Mata dureelee adda addaa wabii nyaataa, nageenya naannoo akkasumas imaammata mootummaa dabalatee qabxiilee adda addaa irratti dubbataniiru. Samantha Power dhiibbaa COVID-19f tattaaffii taasifame ilaalchisuun illee akkas jedhan. The walloping, horrific effects of COVID in setting back progress toward the Sustainable Development Goals, we need to do better so that our surveillance capacity Bu'aa kanneessaa COVID gara galmoota misoomaa itti fufiinsa qabutti tarkaanfachuu duubatti deebisuu keessatti nuti wayyaa'inaan hojjechuu qabna. Kanaaf dandeettiin hordoffii jiraachuu walumaa galatti cimaadha. Akka biyyoonni keessan hundi dandeettii laaboraatoorii qabaataniif. Naannoo baadiyyaa gadi fagoo irra caalaa keessatti illee weerara kana gara fuula duraatti akka hin hammaanne gochuudhaaf dafanii qorachuudhaaf bakki qorannoo yookaan laaboraatooriin tolfameera. Jijjiiramni qilleensaallee wabii nyaataa hammeessee jira. Wabii nyaataa dhabamuun immoo finxaalessummaan akka hammaatu godhee jira jedhan. Bara 2010 kan eegale sagantaan kun qabeenya adda addaa daandiiwwan carraa jiranii dhiyeessuudhaan dargaggoonni walii isaanii tumsuu akka danda'an sagantaa dandeessisu of keessaa qaba. Kunis giddugala hooggansa naannoo kan RLC jedhamu sagantaa michummaa Maandeellaa kan Maandeellaa Fellowship jedhamuuf caasaa yaalii kan dargaggoota Afrikaa hoogganoota abdachiisoo ta'aniiti. Biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gad jiran keessa kanneen jiran dhibbarraa harki 60 ka ta'an umuriin isaanii waggaa 35 gad ta'uu kan hubachiise USAID rakkooleen ardittii keessaa sabatiinsa dhabuu siyaasaa, malaammaltummaa, hokkara finxaaleeyyii dabalatee lakkoofsi dargaggoota akkaan dabaluun hojii dhabinsa hammaachuuf sababaa ta'e jedhee jira. Hooggansa misoomsuuf carraa hirmaannaa hawaasaa cimsuun rakkoolee kana furuufillee ni gumaachaa jedhee jira. Karaa yaalii Ameerikaan dandeettii hooggansaa guddisuu, abbootii qabeenyaa cimsuuf hoogganoota dargaggoota Afrikaa walitti fiduu, gitoota isaanii kan United States keessaaf hoogganoota hojii uuman biroo waliin walitti fiduudhaan hoogganoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti investii gochaa jirti. Dargaggoonni egeree Afrikaa uumuu qofa osoo hin taane humna jijjiiramaa guddaa ardii kana irratti fiduuf dandeettii qabu jedha USAID. United States hojii abdachiisaa akkasii hojjechuu seettillee akka boontu dhaabbatichi beeksisee raawwii sagantaa Afrikaa keessatti hojjetamuufillee ministeera dhimma alaa United Statesiif dhaabbata misooma Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjeta jedhee jira. USAID bulchiinsa sagantaalee wiirtuuwwan hooggansa naannoo kan yaalii ardii Afrikaa keessaa kanneen itti gaafatama qaban qaba. Ministeerri dhimma alaa waggaa waggaan kan geggeessamu yaa'ii michummaa Maandeellaafillee itti gaafatamummaa kan qabu ta'uu ibsee jira. Tujubeen toorarra jirti kallattiitiin bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamurraa akka moolte tujube haala amma achi jiru nuuf ibsuun eegali.
Akkuma mitikku egaan akkuma ni gabaasa koo duraa keessatti tuqee har'a walgahii yookaan yaa'ii hoogganoota Afrikaa dargaggoota ta'an kanarratti hooggantoonni yookaanis aangawoonni United States gameeyyiin argamaniiru kanneen keessaa bulchituu dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan USAID Samantha Power isaan tokko turani isaanis kanneen tuqan keessaa yaada tuqan keessaa tokko akkuma gabaasa keenya keessatti tuqne waa'ee dargaggoonni finxaaleeyyiitti makamuuti. Dargaggoonni yeroo finxaaleeyyiitti makaman jennu kaayyoo finxaalessummaa sana fudhatan otoo hin taane galii yookaanis immoo madda galii itti fakkaate kanatti seenanii jedhanii jiran. Akkuma kanaanis bulchiinsa gaarii ilaalchisuudhaan yaada kennaniin yookaanis immoo mariirratti yaada kaasaniin kan ofii isaanii biyya ofii isaanii bulchiinsa ilaalchisee tuqaniiru. Kunis waa'ee filannoo biyya isaanii keessatti geggeeffameen qabanii kanneen Afrikaa keessaas tuqanii yennaa filannoon geggeeffamutti ba'ii filannoo kabajuun barbaachisaadha jedhan. Kabraa kan argaman immoo akkasuma aangawaatu ministry imala United States itti ittaantu ministry dhimmoota Afrikaa kan ta'an moolii fi turan isaanis haasaa dhageessisaniin Afrikaadhaaf United States gidduu michummaa jiru cimsuun malatti danda'amuuf akkasumas mata dureelee kabiroo irratti bal'inaan kaasanii hirmaattota dargaggoota ta'an kan gumii kana wajjiniin mari'atanii jiran. Tujube kaleessa hirmaattota keessaa dargaggoo Itoophiyaa irraa dhufeeru tokko argattee dhiyeessuun kee ni yaadatama. Har'aoo nama argattee dubbisteettu qabdaa tarii namni Itoophiyaa irraa dhufee irratti hirmaateeru yookaan immoo kanneen biroos. Eeyyee mitikku isuman kaleessa argadhe dargaggoo Barakat Dirribaa ture har'as kanan argadhe haasofsiise kallattiidhaan sagantaan keenya tamsaasamuu daqiiqaa muraasa dura argadheera haala